بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، وأعودها مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota yuutuub chaanaalii kaamil miidiyaa jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattanii sa'aatii kana geessan isiniin jedha. as'ada allahu masa'akum, yeroo keessan yeroo gaarii rabbi isiniif haa godhu. hadiisa riwaayaa imaamu ahmad keessatti namoonni tokko tokko dalagaa isaaniitiin ala silaahuu jannata seenuun rasuullinuu illaa an yatagammadanii allahu birahmatin minhu jedhanii, yoo rabbi rahmata isarraa taheen, rahmata ofirraa taheen yoo rabbi jannata nama naqe malee dalagaan namaa jannata nama naquu jedhan. namoonni gariin egaa hadiisa daciifa san qabataniiti namni halkan jum'aa du'ee jedhe nama jannataa ta'a, ahlul jannaa tahaa warra jedhantu jiru. kun gonkuma hadiisni waan kanaaf dhufelleen daciifa, hujjaa wanni ittiin godhatanillee hin jiru. akkuma ulamoo inni addunyaadhaallee itti walii galan jechi namni guyyaa kamii jum'aa du'ee qabarame kan jannataa tahaa jedhu hadiisni sun daciifa. kanaafu dalagaa gaarii dalaguu barbaachisaadha. waan fuula rabbiitti ittiin tawassula ta'anu dalaguu barbaachisaadha malee guyyaa kanaa duunee sababa guyyaa saniitiif jannata gallaan waan barbaachisaadha miti, waanis immoo hadiisarraanis waan sabatee jiru miti. kanaaf insha Allah dalagaa gaarii rabbi nu haa dalagsiisu, nama khayrii godhullee rabbi nu haa godhu. baarakallahu fiikum. gama kiyyaan an xumuradheen jira. muftiin biyya kanaa guddaan beekamaanis gaafii gaafatamaniitti nama akkana jedhu jira, akkamii jennaan lakkisa dubbiin kun akkasii miti, hadiisni kanaaf dhufilleen dhugaa miti jedhan. kanaaf walumaan gara hukmii sheekaatti achi sin dabarsa. isinis gaa yeroo dhaggeeffattanii jettan namoota biraas fayyaduu mala sheer gochuudhaan wal biraan gahuu hin dagatinaan isiniin jedha. baarakallahu fiikum. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. gara fiidiyoo itti aanutti walumaan hadabarru. للموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة. ورد فيه حديث ضعيف رواه الإمام أحمد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. لكن يا إخواني هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولذلك يبقى الحديث حينئذ ضعيفا والحكم المستفاد منه لا يثبت.